waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Maddi oduu BBC dhiyeenya kana mata duree dubartii Itoophiyaa gabrummaan qabamtee booda garuu barsiisuu ta'uuf carraa argatte mata duree jedhuun seenaa dubartii Oromoo Bishoo Jaarsaa jedhamtu tokko dhiyeessee ture. Gabaasaan kun qalbii namoota hedduu hawwate ture. Seenaa Oromoota gabrummaan gurguramanii ka qorataa jiranii fi gabaasaa sana BBCf ka gumaachan Saandiraa Roowalt Sheel jaallanneen Afrikaa Kibbaa Yuunivarsiitii Keep Taawun irraa telefoonaan haasofsiistee jirti. Gara isheetti deebina. Bara durdurii Oromoonni gabrummaan qabamanii gurguramaa akka turan seenaa hayyuu wangeelaa Onesmoos Nasiib yookaan hiikaa waajii akkasumas shamarree Oromoo miidhagina yaadaaf qalbii isheen onnee mootii boojite seenaa bilillee yookaan maahubaa ragaa ta'a. Dhiyeenya kana immoo gabaasaa BBC'n baase ka biroonis akka jiran ifa taasise. Yuunivarsiitii Keep Taawun kan Afrikaa Kibbaa keessatti laayibrarii qorannaa waa'ee Afrikaa kan hoogganan Saandiraa Sheel seenaa ijoollee Oromoo gabrummaan gurguramanii qorataa jiru. Seenaan kun maaliif qalbii keessan hawwate jedheen gaafadheen. This is the topic of my doctoral dissertation. I'm working on towards a PhD and 64 Oromo children. Doktorummaa yookaan PhD argachuuf hojjetaa kanan jiru yoo ta'u barreeffama qorannoo ittiin eebbifamu yookaan disserteeshinii koofan waa'ee isaanii qorataa jira. Qorannaan koo kunis seenaa ijoollee Oromoo 64 irratti fuulleffata. Seenaan galmeeffamee jiru akka ibsutti jedhan Saandiraan bara 1888 jechuun waggaa 123 dura ijoollee Oromoo kun biyya maatii isaanii wajjin jiraataa turan keessaa funaanamanii gabrummaan qabaman. Ijoolleen kun hagi tokko humnaan butamanii fudhataman. Kaan immoo bara sana caamaaf beela hamaa argamee hin beekne Itoophiyaa mudatee waan tureef maatii waan nyaachisan dhabuudhaan akkasumas immoo hagi tokko beela mudateerraa lubbuun hafuuf boqqolloo yookaan waan biraa xixiqqaa argachuuf jecha ijoollee isaanii dabarsanii kennaa turan. Kaan immoo ijoolleen kun asaanii dhumuu mannaa gara fedhetti dhaqanii haa jiraatan jechuun kennan jedhu Saandiraan. Yeroo rakkinaa fi gara jabeenyaa sun afaan Oromoon bara baadiyyaa afaan Amaaraan immoo yakkifuuqan jedhamee waamamaa ture. Kunis seenaa irratti barreeffameeraa jedhu. Ijoolleen Oromoo gabrummaan qabaman kun galaana diimaa eega geessamanii booda hagi tokko biyya amma Jabuutii jedhamtee waamamtutti kaan immoo gara biyya amma Eertiraa jedhamtee waamamtutti geessaman. Sababiinsaas gara gabaa garbummaa biyya alaatti kallattiidhaan baasuudhaaf yeroo sana Itoophiyaan buufata galaanaa hin qabdu turte. Turtii yeroo hanga tokko booda bidiruu sadiin fe'amanii gara gabaa Araboonni garbootatti gurguran kan Jeddaatti geessamaatuu jiranii isa ilkaan hin qabneef waaqataa lanfata jedhan mitiire. Biriteen naannoo galaana sanaa to'ataa waan turteef jecha dooniin Biriteen kan Koomaandar Chaarles Giisingiin hoogganamtu gidduu seentee kanneen gabrummaan qabaman 204 walaba baaste. Kanneen keessaa ijoolleen 183 turan. Kunis Biriteen garbummaan dhala namaa gurguruun akka dhaabatuuf yaalii gootu keessaa tokko ture jedhu Saandiraan Yuunivarsiitii Keep Taawun irraa. Sana booda Commander Gissing took them to Aden, Yemen. About half of the children were Muslim and the other half. Commander Gissing ijoollee kana dooniitti naqanii gara Yemen Adenitti geessan. Ijoolleen kun walakkaa caalaan Musliima turan. Kaan immoo amantii aadaa waaqeffatu turan. Ijoolleen Oromoo kun imala hamtuu keessa darbanii beelaaf caamaan kan miidhaman waan ta'aniif dhukkubsachaa turan. Kana malees haala qilleensaa naannoo sanatti isaan mudate dura dhaabbachuu waan hin dandeenyeef jecha kanneen 11 ta'an achumatti du'an. Ijoollee Musliima ta'an namoota naannoo Eden jiraatantu fudhatee guddise. Isaaniin bakka bu'ee falmee gara biyya irraa dhufanitti deebisuuf ka danda'een turre. Yeroo sana aangawoonni Biriteen Edeniin to'ataa waan turaniif jecha waajjira isaanii Eden kaabaa bakka Sheekh Otman jedhamu keessa ture qunnamuudhaan misiyoonota bakka Kids Falkner Mission jedhamu jiraniin ijoollee kana keessaa hamma dandeessan fuudhaati guddisaa jechuun gaafatan. Kan fudhachuu danda'an 64 qofa ta'uu ibsuudhaan dhiirotaaf durboota waluma keessa fudhatanii waaltaa Kids Falkner seenan. Kunis baatii onkololeessa bara 1888 keessa ture. Ijoolleen Oromoo kun du'uun waan itti fufeef jecha misiyoononni waaltaa Kids Falkner keessaa iddoo biraatti geessuuf murteessan. Waldaa kiristaanaa Free Church of Scotland jedhamus qunnaman. Waldaan kun immoo
dhaabbata laafdeel jedhamu kan Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town irraa gama bahaatti argamu quunnamuudhaan ijoolleen kun ardii Afrikaa keessa akka turaniif gaafatan. Kunis booda yeroo guddatan biyya ofitti deebi'uu akka danda'an yaadamee ture jedhu Sandra Shell University Cape Town irraa. After more than a year, they were put on board a French ship and taken to Mauritius en route to and then caught a ship. Eden keessa waggaa tokko caalaa eega turanii booda doonii Faransaayeen karaa Mauritius London bahaa goranii karaa handaara galaana Afrikaa kibba bahaa gara dhaabbata laafdeelitti fidaman. Kan kun ta'e hagayya 21 bara 1890tti ture. Achitti waan hundumtuu qophaa'ee simataman. Yeroo Eden keessa turanii kaasee hamma Afrikaa kibbaa seenanitti isaan waliin ka turan lammiin Scotland Matthew Lockheed afaan Oromoo sirriitti beeku turan. Isaantu hedduu isaan gargaaraa ture jedhu. Matthew afaan Oromoo eessaa baran? A missionary who was from Harar and his name was Gebru Desta. And Gebru Desta volunteered his time. Hojii amantii misiyoonii kan gaggeessaa turan nama Gabruu Dastaa jedhamaniif Harargee irraa ta'antu afaan Oromoo barsiisuun oolu. Gabruun nama London, Jarmanii boodarra immoo Yerusaalem keessatti barataa turan. Dhumarra Yerusaalem irraa gara biyya isaatti galuuf ituu jedhu Edenitti goree ijoollee Oromoo kana arge. Oromoo ta'uu baree waggaa tokkoof Eden keessa ture isaan gargaare. Garuu ijoollee kana waliin gara Afrikaa kibbaan dhufne. Kanneen Afrikaa kibbaa laafdeel dhufan durboota 22 fi dhiirota 42 walumaa gala 64 turan jedhan. Ijoolleen kun hundumti isaanii Eden keessa yeroo turanitti Matthew Lockheed waliin gaaffiif deebii gaggeessuu isaanii galmee jirurraa hubachuun danda'ameera jedhu Sandraan. Umriin isaanii hagam akka ta'e ni beekama laataa jedhee gaafadheera. The children were aged from 6 to 16. They were very, very young children. Umriin isaanii waggaa 6 kaasee hanga waggaa 16 gidduu ture. Ijoolleedha. Biishoon yeroo gabrummaan qabamte waggaa 12 turte. Maatiyuun afaan Oromoon barumsa isaan barsiisaa ture. Guyyaa dilbataa immoo waldaa kiristaanaa keessatti afaanuma ofiin waaqeffataa turan. Sana booda mana barnootaa seenanii afaan Ingilizii baratan. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa kanneen biroo waliin barachuu jalqaban jedhu Sandraan. Kanneen keessaa Biishoo Jaarsaa ka BBC'n seenaa ishee maxxanse tokko. Bishu Jarsa is the grandmother of the only South African living descendant I have been able to trace so far. I'm hoping Biishoo Jaarsaa lammii Afrikaa kibbaa amma lubbuun jiru Dr. Neville Alexanderiif akkoodha. Ijoollee Oromoo yeroo sana gara sanatti geessaman gidduudha kan yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessaa fira qabaachuun isaanii beekame kan Biishoo Jaarsaa qofa. Warri kaanis jiraachuu danda'u garuu qoratamee biran ga'amne. Dr. Alexander nama qabsoo bilisummaa Afrikaa kibbaa keessatti geggeeffameef of kenne nama Nelson Mandela faa waliin hidhaa keessa ture. Amma immoo University Cape Town keessatti nama barnoota olaanaa qabu beekamaaf kabajaa guddaa qabudha. Dr. Alexanderiin ka godhate intala Biishoo Dimbiitiidha. Gara seenaa ijoollee Oromoo ka biraatti ennaa deebinu barumsa isaaniin qabxiif sadarkaa olaanaa kan argatan ka biroon akka jiran Sandraan ennaa ibsan. 1894. The top student in Lovedale was an oromota. Bara 1884 barattoota Lovedale keessatti barataa turan gidduudha. Barataan Oromoo Shaamoo Ayyaansoo jedhamu qabxii olaanaa fidaa akka ture ragaan jira. Waa'ee Shaamoo waan dhiyeenya kana naquunnameen sitti maanaan jedhan Sandraan toleen jedheen. I had a letter from a woman called Martha Sears in Australia. She is the curator of the Dubartiin Maartaa Siirsi jedhamtu kan Awustiraaliyaa keessatti muuzeemii Kaandiraa bu'uursite akkanaa ibsitetti huccuu faayame kan namoonni adda addaa mallattoo isaaniirra ka'an argachuu isheenaa ibsite. Kanneen mallatteessan gidduudha yeroo sana daayirektara mana barumsaa Lovedale kan turan James Stewart akkasumas Shaamoo Ayyaansoof Oromoon biraa Giiloo Kashee jedhaman irratti mallatteessaniiru naan jette. Ijoolleen Oromoo kun lamaan maaliif mallatteessanii jettee na gaafatte. Kun waan ajaa'ibaa ture ka jedhan Sandraan gaaffii kanas seenaa Biishoo BBC'n ega baasee booda hidhata yoo qabaatan jettee na gaafattee jedhan. San booda galmee jiru gaggalagalchuuttan ka'e kanan argees jedhan. There he emerged as the top student and she knew it was 1894 and in 1894 there he was. Bara 1894 keessa Shaamoon barattoota isa waliin turan keessaa qabxii olaanaa fiduun sadarkaa duraarra jira. Haala kana dubartii Awustiraaliyaatti himnaan
muuziyeemiin isaanii huccuu shaamoonfaa irratti mallatteessan kun seena qabeessa waan ta'eef jecha akka bitamee seenaaf taa'uuf boordii jirutti dhiyeessite. Kanaaf jecha ijoolleen Oromoo gabrummaan gurguraman kun Awustiraaliyaa keessatti seenaan isaanii beekamaa jira jechuudhaan Saandiraasheel Yuunivarsiitii Keeptaawun irraa naa ibsaniiru. Barattoonni Oromoo laabdeel seenan hundumtu barataniiru. Garuu bulchiinsa yeroo sana ture loogii gurraachotaaf adii gidduutti gaggeessamuun barnoonni kennamu tokkoon turree jedhan. Kanaaf jecha jabaatanii barnoota itti fufuu hin dandeenye. Gurraachonni Afrikaa kibbaas akkasuma danqamanii karaatti hafan. Carraan jiru barnoota ogumaa xixiqqoo argatanii hojii harkaa fi mana keessaa hojjechuun maallaqa argatanii jireenya gaggeessuu qofaa jedhan Saandiraan. Garuu durboota Oromoo turan keessaa Bishoo Jaarsaa fi kabiraa tokko cichaan didanii leenjii barsiisuu argachuudhaan ittiin hojjetaa turan. Ilmi intala Bishoo Dr. Neville Alexander akka BBC'f ibsanitti akkookoo Bishoo Jaarsaa ka beeksise gabrummaa keessaa ba'uu ishee qofa otoo hin taane cichaan barachuu isheetii jedhan. Seenaa garboota Oromoo kana BBC irratti kabaasanii fi anaafis ibsa kan naa kennan Saandiraasheel Yuunivarsiitii Keeptaawun irraa hedduun galateeffadha. Seenaa hafe torbeetti fufne hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaadha.